kan ati jaalattu ka inni sin jaalanne akkam goota duraan dursee namni ati jaalatte sun maaliif akka jaalattee beekuu qabda maaliif akka jaalattee beekuu qabda li'annu yeroo garii namni wita nama tokko sooshaal miidiyaa irratti argee jaalatu yani yumkin haasawaa isaatutti tolee nama san jaalata sun ammoo jaalala jechuun hin dandeettu namni sun sitti tolee waan jaalatte si fakkaata takka lammaffaa immoo nama tokko wajjin haasaa yeroo dheeraa haasofte mi'aa afaan isaanii sallaaltee jaalala si fakkaatee waan jaalatte seetee jaalala jettee amanta ati nama jaalatte san maaliif akka jaalatte beekuu qabda maal isaa irraa jaalatte bareeduma isaatii amala isaatii maal isaa jaalatte beekuu qabda erga maaliif akka jaalatte beekte wanni ati jaalatte sun wanni jaalalli kee sun ammoo jaalala moo waan biraati jettee beekuu qabda kana hunda erga beekte ammoo lakki jaalala dhibbaan dhibbatti namni kun bultii kiyyaaf hin ta'a jettee waamante itti himta abboon si jaaladhee jira nama bultii ijaarachuu barbaadu moo ati nama akkamiiti jettee gaafattaan lennu namni garii ati jaalachuu kee qofa gaafa beeke si ashkarakkaruu jalqaba yani hatta yoo sin jaalatin yoo ishi jedhee waan barbaade si gochuu danda'a si viidiyoon si taphatee si ari'ullee danda'a kana akka hin taaneef jaalattee miti erga jaalatte ammoo itti himta erga itti himte booda ammoo qorachuuni jalqabuu qabda yani qorannaa adda addaa yani qorannaa jechuun haasawaa isaa alaamaa isaa beekuu qabda san booda namni jaaladhe kun jaalala kiyyaaf hin malaa jettee jaalala kee itti fufuu dandeetta waliigallee kan ati jaalatte yeroo baay'ee ammoo sin jaalatu kun yani maaliif situ jaalateeni inni namni sun yani fedhii keetii walii gale si fakkaata ati laakiin inni yoo achi as ilaalu ammoo ati fedhii isaatii fi hawwii isaatii walitti hin galtu ta'a si galee ammoo nati beekuu qabdu namni lama wal jaalatee jiruu erga keessa seenee waliin jiraachuu jalqabe jiru tana keessatti wal dhabuun isaa waan hin oolle laakiin wal dhabbii kana keessatti waliin walii galanii jiru tana oofachuutu dirqama aslan jiru tana keessatti yoomiyyuu namni lama akka dhibbaan dhibbatti ka wal fakkaatu argachuu hin danda'u kana beekuu qabda dhibbaan dhibbatti namni damma jaalatti kun yoo kasiin jaalanne taate ammoo miiliyeenatu jira kasi jaalatu ati tokko jaalatte miti miiliyeenatu jira kasi hawwu kanallee sammuu keessa kaa'achuu qabda kanallee beekuu qabda sin jechuu barbaada akka irraa fayyadamte abdii qaba yoo irraa fayyadamu baatte ammoo bor